Hacaaluun eebbisaarra hayyuudha. Hayyooma keessatti. Si galee? Yeroo uummanni wajjin iyyuu keessa jira waan ta'eef immoo eebbisaatu caala. Yeroo hawaasa jettu amantiin ilaallatu. Si galee? Rakkoon kee rakkoo kooti amantii keetii miti rakkoo namoomaati. Rakkoo saboomaati, rakkoo lafaati, rakkoo lafeeti. Namni ardii kabajaa maqaa ofiitiitiif du'e hin wareegame malee hin du'e hin jedhinaa jedha amantiin Islaamaa. Kabajaa isaa eegsisu jechuudha. Namni du'e kabajaa isaa. Kabajaadhaaf qophaatti lola qabda. Waa ofiitiif kabajaa keetiif. Ana akka hawaasa kootiif yaadu hawaasa kootiif dhimmamu. Si galee nama miidhuu irratti hirmaadheen beekuun miidhamee tan iyye mal. Uummanni irraa gadeessoo maaliitti dhaqanii wareegaman suni kiristaanaa jecha wareegamanii beeki. Warri shinneegaatti ajjeefaman suni warri dhuman suni kiristaanaan adda ba'aa jennaan kaayyoo tokko baane aneenyutti dhiiga kooti jedheen. An dhiiga koo biraa jennaan walitti fixxeen. Finfinnee irraa gamoon qabnu jennaan lafee guraaraa lataa jalaa qabna. Yoomiyyuu numan jedha kan jalaa qabna. Warra 19 guyyaa tokkotti harki jaraarraa murame lafee jalaa qabna. Warra jiraan isaanii awwaalame lafee jalaa qabna. Gubbaadhaa gamoon qabnu dhugaadha. Kun himuu yakkaayi. Rakkoo maalii qaba kana himochuu maal qaba? Tokko kaleessa hin kakaasinii eega kaleessa hin jirre boris hin jiru. Ani tuula manaa barbaada. Rakkoo maalii qaba tuula mana jalaa badeekaa? Na jalaa faca'anii. Ana na dhiba, ana bakka citeen na jalaa dhiiga, ana na dhukkubsa. Hacaaluun guyyaa isaa du'e waan inni irratti du'e sana kabajaadha malee. Bakka guyyaa isaa waan inni irratti du'e sun kabajaadha bara. Maaliif jennaan utuu offalmu utuu harkaan kennin si galee utuu offalmu utuu eenyummaa isaa utuu lafee isaatii falmu asii Harargeedhaa jara buqqa'e na duraa Hacaaluu dhaqeem. Si galee yoo tikaatee amantiidha jette Hacaaluun amantii isaa Islaamaa waa'ee kootu isa dhibeen waa'ee isaa hawaasa isaatti isa dhibeen asii bahee dhaqee waan kenne kennee fi quufuu dadhabee imimmaanii hirmaatee